Video murti guutoo lammaffaan ammallee nu bira geessee jirti. Yaa bara safuun cabe bara safuu wallaalame safuun bara kanaa dhugaa rabbi namni akka Oromootti yeroo jalqabaatiif akka Itoophiyaatti illee haa jennu mee akkuma Itoophiyaatti illee haa deemnu akkuma Oromootti namni yeroo jalqabaatiif akka faranjiitti afaaniin daabboo nyaate murti guutoo jechuudha. Seenaa ajaa'ibaa galmeessee bara ajaa'ibuma dhugaa rabbi baay'ee nama dhiba bara baay'ee nama dhiba dhugaa rabbi ammallee kunoo viidiyoo lammaffaan ta'a ajaa'ibaa tana nutti ergamee jechuudha. Maaluma viidiyoo natti ergitan kan na dhibee bar dantaa keessanii deemtanii gara barbaadanii walitti ergitanii maal gootanii na ergitan viidiyoo gara keessatiin dhugaa ajaa'ibumaa bar akkana maxxansuuf immoo moo akkana ni raasuuf immoo akkana maal godhuuf kanatti ergitan kanuma na dhibee bar. Aga dhagaha Saa'udii irraa gara Itoophiyaa namoonni birrii ergatu barbaadan gatii madaalawaa ta'ee fi haala saffisa olaanaa qabuun maatii keessan biraan kan isiniif dhaqqabsiisuu danda'u amaanaa online dubbisa teessoon teenya magaalaa Riyaad baankarraa jeeduuban gamoo lammaffaa irratti argamna. Lakkoofsa bilbilaa kanaan nu qunnama. Duwwaa 5 61 Duwwaa 7 32 haloo jechuu ni dandeessu. Lakkoofsa dabalataa kan WhatsApp Duwwaa 58 38 74 2 93 WhatsApp irratti haloo jechuu ni dandeessu. Amaanaa online. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan har'a mee waa'ee dhimma viidiyoo murti guutoo gadi ba'uu deemtu irratti yaada kiyya gabaabaa tokko daqiiqaa muraasa isiniif kenna. Isinillee yaada kana hamma dandeessan share waliif godha. Namoonni chaanaal afaaraa taatan subscribe godha, viidiyoo like godha, yaada keessallee komentii irra naaf kaan isinii jedha daawwattoota kiyya. Yoo dubbiin jabaatte gama Facebookaatiin ani viidiyoo gadiin dhiisa jechuudha. Maaliif abbaanatti ergellee jechuudha. Waliin isiniif gadhiisa jechuudha daawwattoota kiyya. Mee asumarraa haa eegallu isinitti hin dheeressu jalqaba irratti baruma akkam keessa akka jirrutu na dhibee dhugaa rabbi baruma akkam keessa akka jirru jechuudha. Ani fakkeenyaaf duraan murti guutoo viidiyoolee hin qabu kanuma gaaf duraa sunu fakkeenyaaf dhimma piraayiveetii nama tokkooti jedheetiin jechuun mormaa ture jechuudha. Viidiyoolee irratti hin dalanne bakka namuma dhuunfatiin hedduu wal mormaa ture jechuudha. Garuu amma kaleessa viidiyoo maajaa'ibaa tana natti erganii bar ta'ajaa'ibaa jennaan bar bismillaahi bar yoo argite dhugatti namni kun nama Oromooti. Qoyi namni waan miidiyaa irratti obboleeyyan waan miidiyaa irratti argitan hunda keessan hin godhatina. Faranjiin waliin qixxeessina. Faranjii waan faranjiin feekii daladdu kompiitara fayyadamtee meeshaa teknoolojii ammayyaawaa fayyadamtee jechuudha. Waan faranjiin biiznesaaf jettee googilii gubbarra keessa ilaalee namni akkamitti akkasiin tajaajilee gaafa yaadu an dhugaa rabbi baay'ee namatti ulfaata. Kanuma wal qabatee baay'ee waan jechuu barbaadu sababa namni kaameeraa wal waraabuu irraa kan ka'e inumaa namni bilginnaa walitti dalaguun hafuu deemti waan jedhamutu na keessa jiraayyuu jechuudha. Maaliif jettanii yoo na gaafattanii namoonni baay'ee nama waan biraa dhiisi amma bar namni mootummaa alatti ofirraa eega namni amma mootummaa miilmuu fi hedduutti eeguu seenee jechuudha. Amma bar poolisii nama eessa jira simaa fi kaameeraa fi qaamni kan kee walitti amma poolisii ta'e jechuudha. Bakka qaamuma kan kee kaameerumatu qaama keetitti poolisii ta'e jechuudha. Ajaa'ibaa bar dhugaa rabbi shamarri kennama kan biyya arabaa jirtu hammaama keessa seentee huccuu baafattee qaama dhiqatuuf sodaataa jirti jechuudha. Mee daawwattoota kiyya isinitti achi hin dheeressu isuma dhugaan isiniin jedha. Viidiyoon tan murti guutoo tan duraanii malee jechuudha. Viidiyoo biraa qaba jechuudha. Viidiyoo duraaniitiif osoo boonyu viidiyoo ammaa kana fa yoo argite a'uudhi billaa jetta dhugaa rabbii waan nyaattutu sitti bada jechuudha. Afaan kanaani waa nyaadha afaan bakka jechuun namuma isaa walitti dhiyeenya qaban ka inni nagaa wal gaafatuun baay'ee namatti ulfaata. Dhugaa rabbii yeroo tokko nama kolfisiisallee kuni waan nama kolfisiisullee hin qabu immoo waan wasaka bakka waan akka hin qabne jechuudha. Dhugaa rabbii ani murti guutoo nama jabaa fi akkasumallee qeerroo dargaggeessa amma lafaa dhufa hojii jajjabduu fi hojii ciccimtuu saballee fayyadee isallee fayyaddu dhalootallee jijjiirtu hojjeta jedheen eegaa ture malee dhugaa waan akkanatti eegaa hin turre. Warri kaameeraa waraabdan galatooma baay'ee galatooma dhugaa maaliif nama kaaniif fakkeenya jechuudha. Namni akka argetti nama waliin hin ciisu jechuudha. Amma namni garuu murti guutoo qofa argitan daawwattoota kiyya dhugaa rabbii viidiyoon amma natti ergamte ani bar an kana dhibde dhugaa rabbii maalummaa viidiyoo akka na ergitan amma booda laal yaa weelakum be careful dhugaan isiniin jaa uf eeggadhaa isa laal uf eeggannaa isa dhumaa isinitti kenna namoonni fakkeenyaaf lakkoofsi kiyya online jira
kana fayyadamee namni lakkoofsa kiyya baraan hojii fi kan online kai malee akka isin viidiyoo akkanaa kana na ergitanii fi miti viidiyoo bar viidiyoo hagan qabne viidiyoo nama kaan achi ergitu kana ani viidiyoo nama osoo qiyaaman buute ol baasee isiniif hin maxxansu nama seera miidiyaa baratee seera miidiyaa beekuudha harka kiyyaan ani nama miidiyaa kiyya taphatu miti miidiyaan kiyya waa wasaka akkasiisan ol hin baasuuti nattiin erginaa deemati bakka kashlabbee bakka ni jira miti namoota waan akkasiisan bakka walitti connection qaban yoo jiraatan namoota akkasiisan waliin relation uumaati namoota akkasiisan waliin waan dalada miidiyaa irratti illee dalaga ani nattiin erginaa please ba Allah nattiin ergina dhugaa rabbi amma booda viidiyoos akkana deebitanii yookaan ergitan taate sigale ani keessa leensiniti dubbatu saalfadhe yookaa'u namoota ani fuula hin beekne namoota ani hin beekne faa kan fakkeenya waan akkana natti ergu namoonni waan akkasiisan na ergitan amma booda wanni akkasiisun waasappii kiyyarratti telegiraama kiyyarratti misinjera kiyyarratti sheer natti godhamte jennaan maqaa feesbuuk keessaniitii fi maqaa keessa waliin miidiyaa irratti ol baasee isin saaxila dhugaa rabbi dhuguman isiniin jaa abbaa fedhee uumaan taane bakka jechuun ani isinuman saaxilaaw abbaa viidiyoo maaltu nagayan isinuman saaxilaaw kamuti viidiyoo waraabelleen kamuti viidiyoo miidiyaa irra gadhiisaa turleen abalu jedheetu man isin saaxilaa jechuudha soo kanaafu viidiyoo takka natti hin ergina ba'allaa ani hujiin kiyya waan biraati obboleeyyan kanaaf hujii akkasiisan natti hin erginaan isin jechuu barbaada dabalataan goota daabboo murtii guutoo hundaafuu obboleessa kiyya rabbi siif haa dhiisu dhugaa rabbii du'aayima sii goona jechuudha IB akka kana waan akka kana nama saalfachiisu fi waan akka kana ulfaata hin argine jechuudha dhugaa rabbii hin argine dhiyootan amma hincitii haadha mana kiyyaatii fi hincitii naa fi haadha mana kiyyaa jidduu jiru jettee jechuudha akkana quba nutti irbaa turte jechuudha quba ija nu kaa'uuf deemaa jedhee mucaan numaa sodaadhee ture jechuudha bilbiluma keessan wayii nutti as baay'ee soo kanaafi amma garuu viidiyoon kun otoo gadi bahe dhugaa rabbi miidiyaa kanarraa dhabama jechuudha murtii guutuu ummataan jechuudha sigalee garuu hundaafuu mucaan kasoo giddaan ija dhiqateetu deema kan nyaara haaddateetu deema nama miidiyaarra illee baduu miti isaaf Aleksisaayyee nama nyaara haaddate namni illee miidiyaarraa balleessuu danda'u miti soo kanaaf daawwattoota waan akkanaa waan qoshaasha akkanaa kanarraa bakka qoshaashaa hin oolinaa dhugaa rabbi qoy namni gaafa xiqqoma sadarkaan kelleen ol ka'e maaf bakkuma qoshaashatti mul'ata namoonni kenna keessafuu ijoolleen Oromoo jechuudha dhugaa baay'ee kan nama jibbisiisuu fi kan nama saalfachiisu bakka qoshaashatti mul'atan namni bar lakka ol guddatuun lakka darajaan isaa ol ka'aa deemtuun akkasumallee lakka wanni inni dalagu furdataa guddataa nama biratti beekamtii argataa innillee sammuun isaa ifa argaa deemtuuni namni silaan uf guddisaa akkasumallee waan guddoo yaadaa waan haaraa fidaa waan dhaloota fayyadu fidaa haaraa fidaa deema jennaani keenya immoo lakka silaa beekamtii argatuuni gadi deema jechuudha dhugaa inni rakkoon kun naagaluu dide hundumaaf waan akkanaa kana rabbi dhugaa rabbi namatti hin buusini namni inumaa'u yeroon akkana ilaalu jechuudha namumti suusii waan akkanaa kanaan hin qabamee hin jirreeyyuu waan jiru natti fakkaatu namumti qaamni isaa ala hin jirre ni jira jee yaadu keessaafu speeshaalii ijoollee miidiyaa kanarraa feemazii jettu dhugaa rabbii namni amma viidiyoon isaanii na bira jirtu osoo gadi baatee jechuudha tan ajaa'iba bar dhugumatti namatu waan kana dalagaa jedhanii nan ajaa'ibe dhugaa rabbii nan ajaa'ibe edaan namni kun aluma kanarraa fuula ibsaa bareeda aluma kanarraa waan gaarii dubbata jeetiin dhugaa rabbii ufuma kiyyaafuu deebi'ee uf saalfadhe jechuudha dhugaa kanaaf waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa rabbii amma viidiyoon fakkeenyaaf amma viidiyoo kan dhiyoon tana mo'aas jedhan suni mo'aas fakkeenyaaf bar suninuu bar haa ta'u innillee safuu cabse haa jedhamu malee suni fakkeenyaaf namni wal dhungatuun jaalallee tantee waliin kissingii wal godhuun wal dhungatuun kun homaa rakkoo miti sigalee amantii keessalletti fakkeenyaaf haadha manaa kan keetiin alaa dhungatuun akka hin dandamne kana namoonni beeka akka amantii musliimatti fakkeenyaaf ni beeka jechuudha innis wallaaletii miti ni beeka ilmi namaa immoo ni dogongoree rakkoo san keessa galee viidiyooleen irraa waraabamte garuu sun irra wayyagaa kanarra laal sigalee kanarra kan murtii guutoo kanarra dhugaa rabbii sawwayyaa bar isuma dhugaan isiniin jaa sawwayya maaliif uffata ofirraa qabdi dhungoon immoo waan normaala jechuudha jechuun amantiin haa dhoowwu malee normaala
Kun amma fakkeenyaa fi dhugaa waan baay'ee bar ija namatti hin tolu. Faranjiin bar fakkeenyaa fi waan meeqa fayyadamtee ulaagaa meeqa bar ulaagaa faranjiin guutee haala isiin daladu san dalagan san iyyuu guutuuf bar namni keenya nyaatteetu garaan qabdu yaa buleesso. Nyaatteetu garaan qabdu nyaata bareedaa uffata bareedaa uffattee hin jirtu. Guyyaa tokko nyaata bareedaa nyaattee hin bultu. Kanaaf immootu akka abaluu taanaani morma nama jallisaa jiran jechuudha. Waan miidiyaarraa fi qilleessa kanarratti argan guutuu yoo mana ofitti hin galanii hojii godhatan hin taa'u bulayyan hin ta'u jechuudha. Kanaaf hojiin murtii guutoo dhugaa baay'ee nama fokkisee nama jibbisiisa. Hojii fokkisaadha. Si galee? So namni silaa waanuma gaarii dalagee jechuudha gaarii tahaa jechuudha akkasumallee jaallatamummaa nama birallee argatuu dandeessa kabajaallee argatta ulfina argatta akkasumallee rabbiillee walitti wanni nama buusaa hin jirtu jechuudha gaafa garuu ilma namaa dhossite waa dalagdu rabbiin si saaxila jechuudha haala kanaani kana fakkaata gaa daawwattootaaf kabajamtoota Oromooni yaadni kiyya kan irratti kennade kana fakkaata isinillee yaada keessan waan isinitti mul'ate komentirra naaf kaa'uu hin dagatinaan isinin jedha daawwattoota kiyya namoonni chaanal afaaraa taata subscribe godhuu hin dagatina video like dha guyyaa guyyaan videoon ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaan isinin jedha daawwattoota kiyya qophiin keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a qophii itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.